Hayyee akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoo kakaabaa kakibbaa kabahaa kadhiyaa kadachee addunyaa mara keessa facaatanii jirtan nagaa fi kabajni kiyya bakkuma jirtanitti sinaa ga'uutiin jechaa kana booda ani obboleessi keessan juppishaa yuutuubee chaanaalii banachuudhaaf qophiirra waan jiruuf yuutuubee chaanaalii banee waan jiruuf ummanni Oromoo kakaabaa kakibbaa kabahaa kadhiyaa kadachii addunyaa hunda keessa jirtan wanni isin gootan sabiskiraayibii qofa hordofuullee baattanii akkuma yuutuubee chaanaaliin kuni konfirmi nu godhu yookiin ammoo akkuma inni ufitti nu fudhatu sabiskiraayibii kuma takkaa fi daqiiqaa akkasuma afur barbaachisa waan ta'eef yuutuubee sanitti maamila ta'uudhaaf hangana barbaachisa waan ta'eef kana akka nu gootan kabajaa fi jalaalaan isin gaafanna. Uummanni keenya yeroo baay'ee wal gargaarsummaa irratti dagalee walii ta'uu irratti yookiin wal guddisuu irratti hanqina qaba waan ta'eef nuu fi isin nu kafaltiifillee osoo hin taane yuutuubeedhuma banannee wantoota adda addaa irratti dabarsuudhaaf barnoota adda addaa irratti walii gadhiisuudhaaf wantoota jiran ammoo akka kaalcharaal yookiin akka kaalcharaal heriteejiitiin jiraame akka muuziyeemiitti asirratti seef goonee yaadannoo bara baraa gochuudhaaf waan yaadnee jirruuf taphoota adda addaa diraamaa muuviilee dabalatee piraankilee adda addaa akka yeroo wajjin qindaa'an odeeffannoo yeroo haala waltaawaa jechuudha yookiin oduu tibba addunyaa tibba kanaatti wal qabachiisee waan haaraa deelii addunyaan tun itti dhooltu qabannee fuula yuutuubee keenya irratti waan isin dhiyaachuu barbaannuuf jalqaba mooraalii keessan nu barbaachisa gara hojii seenu dura mooraalii keessan nu barbaachisa waan ta'eef hamilee akka nu taatan dagalee akka nu taatan isin gaafanna kabajaan isin gaafanna uummanni Oromoo bakka mara jirtan wanni isinirraa eegamu mallattoo magariisa mallattoo diimaa san magariisa gootanii sabiskiraayib gochuu qofa. Sabiskiraayibiin ammoo nu bira akka dhaabattan abdii qabnaa wal guddisuun uf guddisuudha waan ta'eef nuti ijoolleen Oromoo yeroo baay'ee waan kana irratti duubatti hafummaa qabna waan ta'eef kanaaf yeroo gabaabaa keessatti wal guddifnee sabiskiraayib kan nurraa eegamu sabiskiraayib gochuu qofa waan ta'eef sabiskiraayib goonee akka wal bira dhaabannu kabajaan isin gaafannaa hunda keessanuu isin jaaladhaa galatooma ulfaadhaa sabiskiraayib godhaa nu wajjin tura maamila YouTube channel keenya katatan kabajaan isin affeerraa galatooma ulfaadhaa sabiskiraayib gochuu immoo hin dagatinaa sabiskiraayib only subscribe.